अरे भाई साहब क्या हाल है? ठीक है, अच्छा है ना? कैसे हो? तुम्हारा कैसे हो? तो हिंदी मालूम है ना? हमको पास बोलता में बहुत अच्छा लगता। कैसे? तुम्हारा हिंदी मालूम नहीं है? कौन सिखाएगा? आओ मेरे पास। हमको हिंदी में पूरा मालूम है यार भाई साहब। बुड्ढा बुड्ढा नहीं है ना, पूरा मालूम है। कौन सिखाएगा मालूम है ना? हमको हिंदी में बहुत बहुत अच्छा है। शाहरुख गाना के सलमान गाना है। बहुत प्यारे में। कैसे हो? तुम्हारा दीदी है, दीदी नहीं है? मालूम है गदी गदा? गदी गदा मालूम नहीं? गदी गदा मतलब के हरी चाफी हरती मतलब के रोमो लैंग्वेज के में गदी गदा हरी चाफी हरती मतलब के मालूम? तुम पास आए मतलब के मालूम है? तुम पास आए मालूम है? तुम पास आए मतलब के शिबिरानफा मतलब के hiikuu ganda haysaniiti jechuun akkam jira jirtu nagabdanii fayyaati qabuudha maatii waatiin sheer godhaa isiniin jennee jirra viidiyoo tana eenyu biraan geessanii ministeera indiyaa biraan geessaa sheer duraanuu sheer waa godhuun beektan waa lallaaluufaa malee sheer godhuu irraanfatanii jirta waan ta'eef asumaan akka sheer gootan isin gaafannaa. Sheer godhuu baattan laayikii gootan ni beenyaa jechuudha. Laayikii godhuu baattan sabiskiraayibii godhuun hundeessinaa hin dagatinaa. Good morning jennee jirra ganama gaarii nagaan bultanii jechuudha. Akkamiin fayya qabdanii? Ati naggarta ansii narkaa ansii laala ati na laaltaa. Ati waan isin waanan feetan anaa isin jaallata. Hama lubbuun jiru humuudhaan bar dhuguma dubbata. Ati nirraanfattu ansi nirraanfadhu. Ani hangaan si jaalladhu hin beektu Allah laal hin beektu. An jaalala waan taagadhu ni si nirraanfadhu. Jaalala keessa koo jira tanaafin salamtaa si gaafadhe boo'arra. Asumarra naagayaa fiidiyoon tootumraa. Akka kiyyaa bashannantaa jirtan bashannanaa ifirra jabaadhaa nurra. Hamilee yoo qabaate waan feete dalaytus yoo hamileetti qabaate galma ga'uun kee abbo yoomuma oolamte. Galma ga'uun kee boo yoomuma oolamte. Akkasitti yoo ibbeete akkasii keessattillee eessatti yoo ibsite waan galma ga'uun oolle. Ni beektan isinilleen ani isinitti himuu yoomin irraa oolle. Yoomin irraa oolle.